Keessuma keessaa jechuudha kunoo viidiyoo kana asirraa ilaalaa. Wanti baay'ee nama gaddisiisu, wanti baay'ee nama aarsu jechuudha. Namoonni baay'een kan warqee of harkaa qabdantu jira, kan maallaqa of harkaa qabdantu jira. Mana arabaa immoo deemtanii hojjechuuf yeroo mana arabaa dhaqxan jechuudha. Maallaqni keessan hin dhokfama bakka ijaazaa baatan yookiin namatti kennataniittu yookiin bakka oksaa kaawwattaniittu mana arabaa yoo deemtan arabatu isin harkaa fudhata. Maaliif waraqaan qaba jedhanii yookiin immoo illee gaalii akkasumallee seeraan ala isiniin jedhanii maallaqa keessan illee fudhachuu ni danda'u. Akkasuma immoo bakkaalaas ta'e suuqiis ta'e akkasumallee bakka bashannana eessayyuu haa ta'u yeroo ammaa kanatti jechuudha jaraa maallaqa yookiin immoo jalaa galuu hin dandeessu jechuudha. Iddoo manarra deemanii manarra iyyafatanii namni tokko nama lama nama sadii qabee ufee badhaasa qaba yookiin immoo ijaazaa torban tokko guutuu mana taa'a jechuudha. Namni nama tokkitti torban keessatti nama tokkitti qabe torban tokko guutuu sireerra rafaa oola hojii tokko malee jechuudha. Poolisiin nagaan dagannee nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloota koo amantaa biraa taatanis nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Egaa kanatti aansuun viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu guyyaa har'aa ani isinii qabadhee dhufe jechuudha. Egaa haala adda addaatiin namni tokko gaafa hojii irraa ba'ee yookiin madaamii hojii wal lolte ijaazaa baata. Warra bakkee jirtaniif isiniin jechaa jira. Warra bakkee jirtan, warra seeraan ala jechaa jirtan, warra waraqata of harkaa hin qabne. Of eeggannoo guddaa godha. Biyya Saa'udii keessatti sakatta'insa ajaa'ibaa, sakatta'insa hanga mana madaamiitti jalqabamee jira jechuudha. Keessumaa torban kana keessa jechuudha. Daandii deemtan irratti tefettisha baay'eetu jira. Akkasumallee suuqa keessatti durallee muulii keessatti ture irra caalaa namoonni qaqqaban muulii keessatti akkasumallee hadiqaa bakka jedhamu itti ture. Amma garuu mana nyaataa yoo jettan bakkaalaatti gadi baatee waa tokko bitachuu hin dandeessu jechuudha. Dhugaa waaqaati. Makiinaan qabdu makiinaa keetiin dhaqxee keessa teessee ookatteetillee akka madaamii hajjabattee hin deemtu. Keessa waan jechuu qaba hajjaba ofirraa baasaa jechuu jammara. Hijaaba biyya Saa'udii keessatti hijaabni gahee guddaa qaba. Kabajaa guddaa qaba. Dubartiin tokko fuula isheerra fedha ishiin ala hijaaba akkana gootee fuula ishee hin agarsiistu. Akka seera amantii isaaniittis haa ta'u akka kaalcherii isaanii yookiin akka aadaa isaaniitti fedha isaanii irraa kan hafe dubartiin tokko qaama ishii harka ishii kana akkana agarsiisu fedha ishii irraa kan hafe yoo ofii ishii baatirraa kan hafe yeroo jalqabaaf poolisii ofirraatii hajjaaba kee ofirraa fuudhisin ilaale jedhu har'an arge. Dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een keessan biyya Saa'udii keessa jirtu. Akkasumallee namoonni beektan ni jiraachuu dandeessa. Hin soobdanaa jechuun ni dandeessu jechuudha. Yeroo jalqabaafan arge hijaaba ofirraa fuudhi jechuun sanuu hijaaba ofirraa fuudhi jechuun sanuu jechuudha. Bakkaalaa keessatti mana keessattuu jechuudha. Amantiin si orkee amantiin si orkiin iyyuu mana keessattuu hijaaba ofirraa fuudhi dhiiratti akkas fuula kee mul'isi jechuun biyya kana haga nama ajjeesteeti. Dhugaa dubbachuuf fedha keerraan ala jechuudha. Fedha keerraan ala siin eeyyamamu. Bakkaalaa keessatti hijaaba kee ofirraa fuudhi jedheetu poolisiin ilaala akka amma viidiyoo kanarraa argitanitti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Akkasuma obboleewwan keenya warri bakkee jirtan haala ittiin bakkee baatan isintu beeka. Yookiin janantanii bakkee baatanii yookiin immoo rakkattanii madaamii wajjin walitti bu'uudhaan kan lubbuu keessan baafachuuf jettanii bakkee jiraattan isinii jirtu. Maal isinii dhaama isiniin beektu? Baay'een keessan namoonni bakkee jirtan miindaa bareedaatiin ejjettu. Miindaa bareedaa hangafa ejjettan namni tokko quba shanitti kan warqii isa as ga'uu qabutu jira. Dhugaa waaqayyooti. Warqii morma isaaniirraa kan babattee fakkaatutu jira. Namoonni baay'ee jechuudha namoonni bakkee jiran gaafa qabamtu argite shaanxaa harka kee qofa wajjin qabamta jechuudha. Uffata keedha, warqii keedha, birrii hojjettedha. Yeroo gadi baatu diidatti na qabuu jettee mana uffattee baata. Duubarraan immoo inni manicha ijaazaa keessa jiru inumaati hata poolisiitu ol galee sirraa fudhate jira. Ati akkamitti mana hidhaa galta? Harka kee duwwaa qunnuuxi jettee mana hidhaa galta jechuudha. Dhugaa waaqayyoo
Mana hidhaa galte jennaan uffata jijjiirratte. Nuti dubartii waan baay'eetu nu barbaachisa jiru. Dubartii jechuun wantoota ji'aan nurti dhufanitu baay'eetu jira. Rakkoo baay'eetu nu mudata jechuudha. Saniif mana hidhaa gaafa galte moodesii tokko namni bitee sii fiduu jiru. Gaafa baatan maallaqa keessanis paantii keessan keessa kaawwadhaa. Dhugaa waaqaati. Warqii keessanis paantii keessan keessa kaawwadhaa. Maaliifi siqiqaa jiraata. Namni waraqata qabuyyuu biyya ormaa keessatti siqiqaa ofirra ilaallataa jiraata. Of gatee rafu jechuudha. Of gattee raftu. Keessumaa immoo namoonni bakkee jiran immoo siqiqaa jiraatu. Ganaman qabama immoo galgalan qabama. Har'a moo boran qabama. Ji'a moo ji'a lamaan kana qabama. Akkasii jechuudha. Gochaa rifuu liphii jechuudha. Wanta otoo hin beekamiin namatti dhufu jechuudha. Kanaafiyyuu maallaqa keessan mana ijaazaa keessanii akkasumas warqii keessan mana ijaazaa keessanii bakkaalaas haa ta'u, hadiqaas haa ta'u, muuliis haa ta'u, bakka bashannanaa iddoo bahaaraas haa ta'u, iddoo fe'eyyuu haa ta'u, maallaqa keessan yoo paantiin keessan kiisiin qabu ta'e milmoodhaan hodhadhaa. Wayyaa keessan keessa maallaqa keessan kaawwadhaa, warqii keessan kaawwadhaa. Waan namuu himaa yookiin immoo wanta ijoo ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu obboleewwan keenya har'a akkasitti argitan fakkeenya amalee namoonni akkasuma iddoo hundumaatti qabamantu jira. Mana keessatti kan qabamantu jira. Muuliitti, bakkaalaatti, iddoo adda addaatti kan qabamantu jira. Keessuma keessa bakkaalaatti badaa hanga kanan qabaman turan. Namni hin beelahaa qoonqossi qaba. Baatee fidattaa hin nyaatta. Yeroo ijaazaa baatu jechuudha. Ammaaf ijaazaa bahuu boqonnaa fudhachuu isinitti hafu. Mataa keessan gadi qabadhaa. Erga baatanii akka waraqata hin qabne erga of beektanii mataa keessan gadi qabadhaa. Jechas dandamadhaa. Hojiis dandahaa. Garaa bal'aati mana arabaa keessa hojjetadhaa. Yeroo kanatti fattasha baay'ee baay'achaa waan jiruuf jechuudha. Maaliif kaayyoo keessantu karaattafaa utuun karoorratiin galte biyya abbaa kee galta. Haa ta'uyyuu malee gaafa karoora malee yaada malee maatii keetti galtuyyuu hin nama naasisa akka kiyyatti. Otoo amma meeshaa waanumaan qabu fudhuu galinaan jedhanii nanna'a jechuudha. Otoo hin beekin otoo ani ittiin qophaa'e. Akkasumas immoo gaafa mana hidhaa keessa carraa tarii basimaan isin baasuu danda'a. Jarri biraa baddan basimaa isin godhaniiru yookiin isin ballaqanii akkasumallee isin kasasaniiru taanaan basimaatu jira. Basimaan sun si baase taanaan mana hidhaa keessa waggaa meeqa taa'uu dandeessa. Akka carraa ta'e immoo basimaan qabdoo taate akkasumas bahaararra ufteetta yoo taate immoo mana madaamiirraa hin banne yoo taate bahaararra ufteetta yoo taate qulqullummaa ta'uu kee basimaa yoo si baase hanga gaafa carraan mootummaan eeyyamee biyya galuutti hidhuma keessa teessa. Yakkan ta'in iyyuu garee yakkaatti hin hidhamiin iyyuu malee hanga gaafa mootummaan eeyyama godhee isinii eeyyame gara biyya abbaa keetti galtuutti manuma hidhaa keessa teessa jechuudha. Hangasitti immoo wanta baay'eetu isin hafa. Kanaafiyyuu gaafa gadi baatan of eeggannoo godhaa. Akkasumallee obboleewwan ijaazaa bahuudhaaf karoortan akkasumallee namoonni baduudhaaf karoortan of eeggannoo. Biyya kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Biyya kamiyyuu biyya arabaa kamiyyuu haa ta'u. Gadi jettanii mataa keessan gadi qabattanii iddooma hojjettan sanarraa otoo hojjettanii akka kootti akka mataa kootti jechuudha. Baay'ee natti tola isiniin jechuun jaaladha. Maaliifi baay'ee garaana nyaate dhugaa waaqayyooti. Akka shaanxaa tokkitti baatanitti. Akka shaanxaa harkaa qofa baatanitti. Shaanxaa sana keessa gaa maaltu akka teessu yoo baay'ate moobaayilii kee baatta. Ankanaan achi hundisaa mana ijaazaatti hafe. Uffanni kee humti agaraanni kee hundisaa jechuudha. Kaan warqii yoo keessatti ta'e achumatti. Yoo birrii keessatti ta'es achumatti. Yookiin poolisiin sun si dura darbee fudhata. Yoo poolisiin hin fudhanne garuu warruma ati wajjiniin ijaazaa teessutu dhufee manicha sana keessaa fattashata. Waaqayyoo biddeenaaf jedhee walitti isin qabeera. Isin waliif halagaadha. Warri wajjiniin teessan sun jechuudha. Warri wajjiniin mana tokkotti galtan jechuudha. Biddeenatu walitti isin fide malee kaan biyya tokkorraa walitti dhuftan. Yeroon isiniin jiru lammii Itoophiyaa taatanii naannoo adda addaarraa walitti dabalamtaniitu. Kanaafiyyuu sin oowwachuu danda'u jechuudha. Warri wajjiniin teessan. Namni amma harkaan hoodhu naa qabi jetteetu hin sikaada. Namni amma jechuudha waaqayyoon hin sodaatu.
isa boru isatti dhufuu hin sodaatu jechuudha. Kanaafuu rakkoo akkasiif akka hin saaxilamne of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jechuun jaaladha. Yaada fi dogoggora akkasumallee yaada jiruuf komentii jala naa barreessuu dandeessu. Yoo dogoggoreera ta'e asumaan dhiifama isin gaafadha. Hanga turtii biraan walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Warri fedha qabdan immoo laayik godhaa. Akkasumallee warri mana koof haaraa taatan immoo sabiskiraayib godhaa. Isin jaaladha. Jaalalaan isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.